dubbii kana erga dubbate booddee Yesuus gara Waaqaatti ol ilaalee yaa Abbaa yerichi ga'eera ilmi kee ulfina siif kennuuf ilma kee gara ulfinaatti ol fudhadhu jedhe. Kadhannuu mee gabaabsine. Hallelujah. Yaa Waaqayyo si galateeffanna Gooftaa. Ayyaanni kee nu baay'annaan ayyaana keetiin geggeeffamnee gargaarsa hafuura keessa hundumaa danda'uun fuula kee dura jirra. Yaa Waaqayyo tuuti nun gargaartu ta'ee biyyi lafaa waan baay'ee nuuf qopheessa. Karoorri biyyi lafaa nurratti qabu hedduudha. Yaa Waaqayyo gaarummaan yaadu karoora gaariis nuuf qopheessu. Seexanni diinni keenya yaa Gooftaa akka nuyi mudhuknu akka nuyi dadhabnu jireenya amantii keenya akka laafu si wajjin deemsi keenya mudhukee yookis karaatti akka hafu yookiin immoo akka kufnu barbaada. Humni ayyaana keetii garuu gargaaree ayyaanni hundumaa gararraa jiru yaa Waaqayyo si biraa jireenya keenyaaf baay'atee guyyaatti baraa baratti yaa Waaqayyo utubdee nu qabdee mana kee keessa yaada keessa bara baraa keetti nu eeddaa. Galanni Waaqaaf lafarratti siif haa ta'u. Gooftaa ati nu wajjin ta'uun kee ulfina nuuf ta'eera. Ati nu wajjin jiraachuun kee nama nu godheera. Warra badee karaarraa kaatee warra abdiin qabne warra dukkanni liqimsu warri karaa badiisaarra jiru karaa qajeelaa akka argatan dukkanni akka irraa tarsa'u golgaan akka irraa tarsa'u ifa keessa bara baraa sana akka argatuuf ayyaanaaf gargaarsa kee humna fayyisuu keetiin hiikamsa arganne maqaan kee haa eebbifamu. Nu hiikteetta yaa Gooftaa biyyi lafaa nurratti aboo akka hin qabaanne hammeenyi hojiin seexanaa hafuurris diinaa cubbuun wanti jal'aan nurratti akka aangoo hin qabaanneef harka gargaarsa keetiin hiiktee nu gadhiifte maqaa Yesuus Kiristoosin humna kee kanaan kaanee akka dhaabbannu ati nu gargaari. Humna kee kanaan mogoleen amantii keenya akka jabaatu nu gargaari. Humna hafuura kee kanaan yaa Waaqayyo fuulduratti akka deemnu nu gargaari. Wanti nama qabu, wanti nama hidhu, wanti nama dadhabsiisu, wanti nama laamsheessu maqaa Yesuus Kiristoosin jireenya tokko keenyarraa kan diigame haa ta'u. Fagoof dhiyoo dhaabbatee kan ergamu hammeenya isaa kan facaasu hafuura dadhabbii, hafuura mudhukkii, hafuura humna amantii namaa laaffisu maqaa Yesuus Kiristoos kan diigame haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosin kan diigame haa ta'u. Humni kee jabaadha, hafuurri kee gargaaraadha, dubbiin kee nama geeddara. Maqaa Yesuus Kiristoosin humna dubbii keetiin jireenyi keenya jabaate haa dhaabbatu. Humna dubbii keetiin lafaa ka'uun nuuf haa ta'u. Si wajjin deddeebina gargaarsi kee nu wajjin haa ta'u. Gooftaa Yesuus barsiistee yaada kee dhalootaaf ibsitee jireenya isaanii keessatti kun akka hafuufe Waaqatti utuu ol hin ba'in utus fannootti ol hin ba'in yaa Gooftaa jireenya har'a jiraannuuf nuuf kadhatte humna kadhannaa kee kanaan mana kee keessatti dubbii keef yaada kee keessatti akka eegamnu ayyaanni kee nuuf haa baay'atu. Maqaa Kiristoos Yesuusiin ameen. Egaa akkuma sila isiniin jedhee kutaa kana keessatti guutummaa masaa yoo ilaalle Yesuus Kiristoos kutaa kana duratti waan baay'ee dubbate. Waa'ee mo'amuu biyya lafaa dubbateera. Waa'ee hafuura qulqulluu dubbateera. Waa'ee gadda isaaniittis dubbateera. Waa'ee fannifamuusaa, waa'ee dhiphinasaa, wanta isarra ga'uuf jiru yeroo inni itti dubbate Yesuus kanatti dubbachuu isaatiin bartooti gadda guddaa keessaa
galanii gaafa argee edda sana hundumaa dubbatee booda iddoo kanatti Yesuus kadhata humna qabu, kadhata marraatti nu dhaabu, kadhata mana isaa keessa nu jiraachisu, kadhata jireenya amantiitti nu deemsisu nuuf kadhate. Baay'een waa'ee kanarra dhaabbatanii iddoo tokko tokko waan tokko tokko akkan dubbisetti Yesuus Kiristoos iddoo kanatti kan inni agarsiise isa dhaqee fuula abbaa dura dhaabbatee waa'ee keenyaaf falmu, dadhabbii keenyatti isa nuuf falmu, isa nuuf kadhatu, fuula abbaa dura dhaabbatee abbaa biratti waa'ee keenya isa dhiyeessu, iddoo ganaa utuu lafarraati hin deemin fooniin utuu bartoota isaa gidduu namoota yeroo sana ijatti isa argan gidduutti har'a immoo nu warra dubbisuuf akka ifa ta'ee mul'atuuf gochaan inni waa'ee keenyaaf godhu Benedict waan inni nuuf raawwachuuf jiru, waan inni nuuf godhu akka qabatamaatti akka arganiif isa kana mul'isuudhaaf iddoo sanatti kadhannaa kana kadhatee hin jedhama. Egaa Yesuus Kiristoos bakka kana keessatti yeroo waa'ee warra isatti amananii kadhatu argina. Kadhannaa kana kan inni kadhatee duuka buutota 12 isaa wajjin yeroo sana jiran, akkasuma immoo maybe akka macaafa qulqulluu garaa garaatti argine warra duuka buutota yookiin bartoota isaa 12tti dabalamanii dubartoota ta'ee warra kaan warra ergamoota isaa keessaa ala ta'an dabalatee warra kana hundumaa duwwaadhaaf kadhate tun ta'in Yesuus Kiristoos bakka kana keessatti kan inni kadhate namoota hundumaa warra isatti amananiif ta'uusaa agarsiisa. Yeroo sana duwwaatti, momentii sana duwwaatti warra isa dura jiran, warra ilaalaa jiru bartoota sana duwwaadhaaf utuu hin ta'in warra isaaniifis dabalatee warra dhugaa ba'iinsa waa'ee isaanii irraa dhaga'anii yeroo sanatti bartoota yeroo jiranitti waan isaan dhugaa ba'an waa'ee Kiristoos Yesuus, waa'ee fayyinaa, waa'ee jireenya bara baraa, wangeela misiraachoo sana warra dhaga'anii itti amanan yeroo sanatti erganni du'ee du'aa ka'ee mirga Waaqayyo abbaatti ol ba'ee booda dhugaa ba'iinsa bartoota isaa kun godhanii dabalatee achiin boodas wangeela warra dhaga'an warra keenyaa immoo wangeela sagalee misiraachoo kana isa asirraa olitti lallabnu, isa dubbifannu, isa dhugaa nutti ba'ame warra dhaga'anii Kiristoos Yesuusitti amananii kiristaanota mana Waaqayyo keessa jiran, Waaqayyo wajjin deeman, mana Waaqayyo keessa jiraatan har'a nuun dabalatee nuuf jecha kadhachuusaa iddoo sanatti agarra. Maqaan Waaqayyo haa ulfaatu. Kana keessatti argattu Yesuus kadhati isaa sun bartoota 12 duwwaa yookiis immoo nama 70 fuula isaa dura jiran duwwaa utuu hin ta'in warra isatti amanan hundumaaf ta'uusaa lakkoofsa 20 irratti akka jedhe dubbate iddoo sila dubbifannerraa. Isaan kana duwwaadhaan miti warra dubbii isaanii dhaga'anii amananii, dubbii isaanii dhaga'anii anatti amananiifis immoo nan kadhadha malee jedhe Yesuus. Maqaan Gooftaa ulfaatu. Maal jaalallan mana ga'u? Isaan kana duwwaatu hin ta'in Waaqa waan ta'eef Yesuus Kiristoos Waaqa guutuudha, nama guutuudhas. Waaqummaa isaa kanaan fuula duratti isa jiru wallaansoo biyya lafaa, hammeenyi biyya lafaa baatu, dadhabbii biyya lafaa keessa jiru isa mo'ame sana isatti jabaatanii, Kiristoositti jabaatanii isa mo'ame mo'anii akka darbaniif Waaqayyo abbaa duratti ganaatu nuyi Kiristoosiin lammaffaan dhalatin jireenya sagalee misiraachoo dubbii Waaqayyootu nuyi hin dhagahin ganaatu nuyi hin dhalatin waa'ee keenya inni beeku Kiristoos waa'ee keenyaaf iddoo sanatti kadhachuusaa argina. Dafeen dubbadhaa iddoo sanatti kana argina. Nuyi har'a jireenya nuyi har'a jiraannu kun, nuyi har'a humni ittiin deddeebinu kun humna kadhannaa mana Waaqayyo keessatti qabnu, Waaqayyo ayyaana isaa nuu baay'ise,
Iyesus Kristos waaqayyo abbaa duratti sanni nuuf dhiyeesse humna sanaaniti mana waaqayyo keessa jiran. Beektu si'a tokko tokko jabina amantii keenyaatu hin ta'in beekumsa nuyi dubbii waaqayyootiif qabnu duwwaaf utuu hin ta'in gargaarsa waaqayyoo ayyaana waaqayyoo humna kadhannaa mana waaqayyoo keessa jiru akkasuma immoo humna ayyaana Kiristoos Yesuus nuuf dhangalaaseen mana isaa keessa jiran. Galanni isaaf haa ta'u. Waan itti hirkannu biraan qabna. Waan itti hirkannu biraan qabna. Itti hirkanna yoo jenne illee hin kufna. Ati nama jabaadhee dhaabadheen jira namni jettu yoo jiraate eeggadhu akka hin kufneef jedha. Maaliif beektu jabinni namaa hammam akka inni ga'u agarsiisa dubbii waaqayyoo. Jabinni namaa beekumsi namaa dandeettiin namaa hammam akka deemsisu beeka waaqayyo. Kanaaf namni jabaa of seetu dhaabadheen jira jettu of eeggadhu akka kufteen argamneef jedha. Maaliif beektu jabinni keenya hamma nu deemsisu qabaa beekumsi keenya hamma nu deemsisu qabaa ayyaanni waaqayyo garuu itti fufiinsaan fuula duratti nu deemsisa. Ayyaanni kun bara baraan jabeessee nu haa dhaabu. Then waa'ee maaliiti Iyesus Kristos waa'ee maalii isaaniif kadhatee isa jedhu waan sadi duwwaan dubbadhaa inni kaan baay'ee saachi kee dubbifachuu dandeessu. Waan sadi duwwaan dubbadhan. Waa'ee maalii isaaniif kadhate? Iyesus kadhannaa isaa keessatti inni jalqabaa an akkana walumaa gala dubbisee keessaa baafadhe waan sadi keessaa baase kee isa jalqabaa waaqayyo abbaan akka isaan qulleessuuf kadhate. Okay? Akka isaan qulleessuuf. Ani biyya lafaa kana keessa baasi jedhee sin kadhadhu jedhe Yesuus. Biyya lafaa kana keessa baasi jedhee sin kadhadhu isaan eegi jedheen si kadhadha jedhee achiin booda immoo akka qullaa'aniif akkas jedha lakkoofsa 16 irratti akkuma ani kan biyya lafaa hin ta'in isaanis kan biyya lafaa miti. Dubbiin kee dhugaadha. Dhugichaan isaan qulleessi jedhe. Haalelooyaa. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Dhugaadha dubbiin kee dubbii dhugaa kanaan dubbii jiraataa kanaan biyya lafaa kana keessatti isaan biyya lafaa keessa haa jiraatan iyyuu malee biyya lafaa kana keessa haa jiran iyyuu malee kan biyya lafaa waan hin taaneef dubbiin kee kun dubbiin jiraataan kun isaan akka qulleessu dubbii keetiin qulleessi jedhe. Waaqayyo dubbii isaatiin jireenya keenya haa qulleessu. Waaqayyo dubbii isaatiin jireenya keenya haa dhaabu. Dubbii keetiin qulleessi jedhe Yesuus. Maaliif jireenya qulqullaa'eetu waaqayyo wajjin ol argata. Jireenya qulqullaa'eetu yaada waaqayyo wajjin olii gala. Jireenya qulqullaa'eetu karaa waaqayyo irra deema. Jireenya qulqullaa'eetu ulfina waaqayyo arga. Jireenya qulqullaa'eetu yaada waaqayyo harkisa. Lafa qulqullummaan jiru, lafa wanti qajeelaan jiru yaada waaqayyo wajjin olii galutti it is not something isumatu waaqayyoon harkiseeti reveal nu gidduutti godha. Jireenya keenya keessatti gaaffii keenya irratti dhiphina keenya irratti waan nu rakkisu irratti kan waaqayyoon harkisu jireenya qulqullaa'eedha. Waaqayyoon kan harkisuu danda'u. Waaqayyoon kan harkisuu danda'u wanta nuyi waldaa kiristaanaa keessatti goggoonu tokko tokko miti. Inni ko fayyina keenya isanni nuuf godhe waan ittiin baafnu dhabne wanta nuyi goonuudha malee gochaan nuyi waldaa kiristaanaa keessatti goonu waaqayyoon isatu harkisaayyuu bitanna miti. Akka bara durii yookiis immoo still waldoonni yookiis amantaan tokko tokko kennuudhaan waan bitatamu mootummaa waaqayyoo fakkaatu sana miti. Kan waaqayyoon harkisu jireenya keessanitti harkisu qulqullummaadha. Iyesus Kristos kan inni kadhateef maa inni gaa jireenya isaanii kana dubbii dhugaa kanaan qulleessi jedheen. Waan biraarraa mitiin dubbii dhugaa kanaan dubbii qajeelaa kanaan dubbii keessa qulqulluu kanaan jireenya isaanii qulleessi jedhee kadhate. Oh, what a wonderful prayer.
Waaqarraa bokkaa roobsii miici hin jenne. Waaqarraa bokkaa roobsii dhiqi hin jenne. Dubbii makee kanaan, dubbii jiraataa kanaan, isa harka isaanii keessa jiru, isa yaada isaanii keessa jiru, isa laphee isaanii keessa jiru, isa gurra isaaniitti dhaga'amu kanaan jireenya isaanii qulleessi jedhe. Akkasuma miti dubbii Waaqayyoo kan inni gara keenya dhufu saba Waaqayyoo. Kun mee macaafotuma fiikshinii baannee deemnu mini. Kun mee calluma jedhanii waan baatanii deemanii dhimma hin qabne mini. It is a powerful. Oh, hallelujah. It is a powerful. Isa cabe hin wal'aana. Isa dhukkufate hin fayyisa. Isa dhukkufate fayyina kennaaf. Isa cubbuutti kufe cubbuu keessaa kaasa. Isa dadhabee mudhukee amantiitti caccabee kufe ol kaasee fuula Waaqayyoo dura dhaaba. A powerful word. Dubbii kanaan, dubbii humna qabu kanaan, dubbii geeddaru kanaan jireenya isaanii qulleessi jedhe. Hin eeginaa waan biraa kanaan qulleessi jedhe. Isqeel keessa keeda dubbii Waaqayyoo. Waaqayyoo jaalala isaa ilaalaa akka jedhe Waaqayyo. Isqeel boqonnaa 36 keessa. Ani saba warra kaan gidduudhaa isin nan fo'adha. Biyya hundumaa keessaa walitti isin nan qaba. Biyya keessanitti isin nan galcha. Ani bishaan taliilaa isinitti nan facaasa. Isinin qullooftu. Ani xuraa'ummaa keessaniif waaqayyoolii tolfamoo keessaa hunduma keessan isin nan qulleessa. Ani garaa haaraa isiniif nan kenna. Hafuura haaraas isin keessa nan kaa'a. Ani garaa isaa akka dhagaa isin keessaa nan baasa. Garaa isa akka foonii isin keessa nan kaa'a. Ani hafuura koo isin keessaa nan kaa'a. Isin akka seerrata kootti akka adeemtaniif wanta qajeelaa ta'ee gaarii gootanii akka eegdan isin nan godha. Argitaniittu waadaa guddaa al tokko jabinni keenya yaallee nan godha kanan raawwadha inneen dadhabnanii masii tokko kan keenya akka hin taane nu agarsiisan Waaqayyo biraa ta'uu isaa agarsiisa. Ibroota keessatti immoo keedha. Kiristoos aarsaadhaaf dhiiga re'ootaaf dhiiga jabbootaa baatee utuu hin ta'in dhiiga ofii isaatii dhangalaasuu isaatiin al tokko bara baraan gara iddoo isa hundumaa irra caalaa qulqulluutti ol gale nuufis furii bara baraa argateedha. Iddootti sana isheen dhumaa kun na dhibde baay'iste. Maayidee nuufis furii bara baraa argateedha. Amma al tokko waan arganne nutti hin fakkaatu. Furii bara baraa argate maaliin dhiiga hoolotaan utuu hin ta'in dhiiga re'ootaan utuu hin ta'in dhiiga korbeeyyiin utuu hin ta'in dhiiga isa qulqulluu dhangalaasuudhaanidha. Jaalala guddaa mamiti kun dhiiga qulqulluu mudaa hin qabne waan qulqulluu ta'e dhangalaasuun isa baateetidha. Iddoo isa hundumaarra qulqulluu ta'etti ol galee nuuf immoo furii bara baraa argateedha. Isanni argateen arganne galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Ne galata galchaa Waaqayyoof. Kiristoosiif galata galchaa. Nutu argate min isatu nu argate. Nutu argate min isatu nu argate. Nutu barbaadeetti ba'e min isatu nu barbaade. Ani sin fidaddoo garaa garaatti jedhe. Olitti sin qaba mana keettis yookiis immoo biyya keettis sin galcheedha. Biyyi nu itti gallu Oromiyaa barbaaddu miti. Eessa miti biyyi nu itti gallu. Yerusaalem ishee haara haleluuyaa ishee qulqullitti mudaan keessa hin jirre akkuma iddoo sanatti booda yoo dubbifattan mul'ata Yohaannis keessatti iddoo qulqullaa boo'ichi kan keessa hin jirre gaddi kan keessa hin jirre imimmaan kan keessa hin jirre du'i kan keessa hin jirre dukkanni kan keessa hin jirre yeroo hundumaa ifa qulqulluu keessa kan jiru bishaan isaa taliila kan ta'e muki qarqara bishaanichaa irratti guddatu baalli isaa qorichaa iji isaa ji'a 12 guutuu namni kan irraa nyaatu iddootti sanattan isin galchee egaa Waaqayyo. Isqeel keessatti dursee dubbate fuula keenya duratti immoo isa laalaa jirra. Kiristoos iddoo sanaa nuuf qopheesse maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Inni lammaffaan inni kadhate keessaa inni lammaffaan
tokkummaa akka qabaataniif isaaniif kadhate. Tokkummaa akka qabaataniif, akka qullaa'aniif, akkasuma immoo akka tokkummaa qabaataniif isaaniif kadhate. Tokkummaa isaaniitiif. Lakkoofsa 21 keessatti akka jedha. Isaanis tokko haa ta'aniif yaa Abbaa akkati na keessa jirtu anis si keessa akkan jiru isaanis nu keessa haa jiraataniif biyya lafaas ati akka na ergite haa beekaniif kadhachuu kooti jedheen. Tokkummaa inni abbaa keessa, abbaan isa keessa, isaan immoo isa keessa. Tokkummaa akka qabaataniif. Tokkummaa kana yommuu yaadu, tokkummaan Kiristoos kadhate kuni tokkummaa isa ijaan argamu kana miti. Inni kun yes, it is presence, hin argama, hin ilaalama ijaanii, hin ilaalama akkasumatti tokkummaa jedhamee mul'achuu danda'a akka itti. Namni olijjin jiraate, olijjin taa'ee, olijjin deemee akka ol beekutti ol siqeessa ta'u, akka ol bareettis ol siqee ta'u, akka kanatti akka waldaa kiristaanaattis ta'u, tokkummaan taa'uu hin danda'a. Tokkummaadhaan taa'uu hin danda'a. Iyesuus Kiristoos garuu tokkummaa inni kadhate kun tokkummaa isa ijaan argamu kana duwwaadhaaf utuu hin ta'in, tokkummaa isa keessaa interconnection isa keessaan ol qabachuu, isa keessaan tokkummaa qabaachuu, tokkummaa humna qabu, tokkummaa mul'atu caalaa isa ija isaatiin mul'atu, isa iji isaarraa mul'atu, isa ijaan mul'atu, tokkummaa akkasii akka qabaataniif isaaniif kadhate. Tokkummaan ijaan argamu namni hundumtu qabaachuu danda'a. Tokkummaa isa ijaan argamu namni qabaachuu hin danda'a. Warri gooftaa hin qabne iyyuu tokkummaa sana qabaachuu hin danda'u. Isa ijaan argamu. External connection yookiis bu'aa irratti ta'uu danda'a, yookiis maatummaa irratti ta'uu danda'a, yookiis firooma irratti ta'uu danda'a, yookiis immoo akkasumatti hiriyyummaa ol baruudhaan ta'uu danda'a. Tokkummaa isa kana fiizikaalii waan mul'atuuf warri biyya lafaa, warri gooftaan beekne, warri waaqayyo wajjin tokkummaa hin qabne, warri Kiristoosin lammaffaa dhalachuu hin argan, warri jireenya kiristaanummaa hin jiraanne yookiis immoo hin deddeebine tokkummaa sana qabaachuu hin danda'u. Nuyi tokko jechuu danda'u. Maaliifi akkasitti mul'ata waan ta'eef namni waliin argus immoo jarreen kun tokko yookiis immoo tokkummaa qabu, waliigaltee qabu jechuu danda'u. Tokkummaan kun garuu inni Kiristoos isaaniif kadhate garuu tokkummaa isa jireenya biyya lafaa wajjin ol hin makan, tokkummaa yaada biyya lafaa wajjin olitti maxxanee hin jiran, tokkummaa adda ta'ee addummaadhaan isaan mul'isu, tokkummaa addaa isaaniif kadhachuu isaatii agarsiisa. Maaliifi tokkummaan sun ol keessa jira, interconnectionii qaba. Keessi isaanii jireenyaan hafuuraatiin olitti qabataadha. Yeroo gaddu wajjin gadda, yeroo gammadu wajjin gammada, yeroo rakkatu wal gargaara, jireenya amantiitti oliif kadhata, isa dadhabeef kadhatee kaasa, isa kufe barbaadee arga, isa cabe wallaanee gargaara. Tokkummaan kun yeroo gadi bu'uttis, yeroo ol ka'uttis, yeroo qofaa ta'uttis, yeroo tokkummaa akkasii keessa jiraachuuttis tokkummaa jabaataa hin sochooneedha. Phaawulos waan tokko isaan eekama warra Qorontosiin. Qorontos duraa boqonnaa 11 keessatti waa'ee tokkummaa amantoota yeroo sanatti ture waan tokko dheekama Phaawulos. Tokkummaa tokko agarsiisu turani. Akka nuyi har'a gochuuf jirru kana irbaata qulqulluu yookiis immoo irbaata Kiristoos Yesuus dhaabee deeme raawwachuudhaaf tokkummaa tokko agarsiisu turan. Namni hundumtuu waan qabu fudhatee dhufa. Nyaatuma qabu, nyaata isaa qabatee dhufa, dhugaatii isaa qabatee dhufa. Garuu tokkummaa isa jedhu sana agarsiisuudhaaf waan qaban kana fudhatanii dhufu ol duukaa.
Waan ani iddoo sanatti arge keessaa wanti na dhibee fudhatanii dhufanii walitti dabalutu hin ta'in hundumtummaa isa fudhatee dhufe sana nyaata. An kan koon fudhadhee dhufe Pastor Lataaf sheerin godhatu hin ta'in kan koon modhoksee nyaadhaa jechaadha. Kana nyaatu akka jedhe Phaawulos. Egaa akka isinitti walitti qabamtan kanatti walitti qabamuun irbaata gooftaa isa qulqulluu nyaachuuf hin ta'u jedheen. Ilaala, maqaan isaa irbaata gooftaa nyaachuudha. Walitti qabamuun isaanii guyyaa sanatti akka nuyi har'a walitti qabamne kana walitti qabamuun isaanii guyyaa sanaa guyyaatti irbaata gooftaa tokkummaan nyaatanidha. Okay? Irbaata gooftaa kana maal godhu baay'ee bareedaadha. Waanuma qaban fudhatanii dhufan yeroo sanatti akka kanatti deemuu danda'a. Waan qabatanii dhufan kana garuu sheer godhutu hin ta'in abbaan kanuma qabatee dhufe inni qodaa guddaatti baadhatee dhufes inni shexinnoo baadhatee dhufes inni waan minyaa urgaa baadhatee dhufes inni immoo waanuma qabu shiroosaa akka biyyaa sadadhaan qabne ammallee qabaachuu danda'a isa duriinaa isaanii hin beeku samma. Isas qabatee inni dhufu hundumtuu kansaa qabatee dhufe utumanni sun ilaalu itti dha'ee nyaata. Kun jedhee Phaawulos kun tokkummaa hin jedhamu. Tokkummaa isa Kiristoos barbaadu isa inni isiniif kadhate isa inni isiniif dubbate isa inni dhaabee deeme sana agarsiisu kun jedheen irbaata gooftaa nyaachuudhaaf hin ta'u. Baay'ee sinnifa meelan dubbisa iddoo sana akkeen yeroo nyaattanii hundinuu adduma addaan nyaata fidee dhufee nyaachuutti hin ka'a. Inni tokko beelaa inni kaan immoo hin machaa. Maali jedhee gaafate? Agartanii? Inni tokko quufee irraa hafee machaa'ee waan godhu wal inni tokko immoo beelaadha. Eessa immoo jiru? Tokkummaa gidduu jiru. Inni beelaanis achuma jira. Inni quufaanis achuma jira. Waan isaa immoo tokkummaadha. Tokkummaadhaan immoo jiru. Irbaata guyyaa irbaata gooftaati. Tokkummaadhaan irbaata hirmaannaa jedhan dhufan. Tokko quufee macho'a. Sinkiyaa inni kaan immoo beelaadha. Kun maa inni jedhe maalii jedhee gaafate iddoo sanatti. What is this? Tokkummaa fiizikaalii waan ta'eef. Kanaaf egaa Phaawulos maal jedhe kun irbaata gooftaa nyaachuudhaaf hin ta'u jedheen tokkummaan ni dhugaan isa keessaan ol qabate isa walii hiruu isa yaada tokko qabaachuu isa waliin hirmaachuuti malee isa qodaa keessaa nyaatan miti. Hundumtuu ol gargaaree isa beelaa baasee isa rakkate gargaaree isa nyaachuu dhabe nyaachisee yeroo hirmaattan tokkummaan dhugaa isa kana jedhe Iyesuus Kiristoos tokkummaa akkasitti inni kadhate. This is what he is looking for. Har'a kana barbaada gooftaan mana keenya keessa. Har'a kana barbaada Waaqayyo jireenya keenya keessa. Har'a kana gaafata gooftaan mana keenya keessa. Tokkummaan isaa kun inni biraan tokkummaan Kiristoos kadhate tokkummaa qabaachuu hafuuraati. Hafuuraan tokko ta'uudha. Wal bira taa'uu yookiis immoo waldaa tokko dhaquu mana Waaqayyoo tokko waldaa kiristiyaanaa tokko Oromo Evangelical Church of Calgary dhufuu miti tokkummaan inni barbaadu. Yes, the best thing tokkummaadhaan taa'uun keenya. Haa ta'u malee walitti dhufeenyi keenya tokkummaan keenya tokkummaa hafuuraa isa gargar hin cinne hafuuraan isa tokko ta'an isa firoomarra darbu isa hiriyummaarra darbu isa walitti dhufeenyarra darbu isa waliin nyaachuurra darbu isa wal barbaaduurra darbu tokkummaa hafuuraa isa homti nu gargar kutuu hin dandeenye gargar fageessuu hin dandeenye tokkummaa akkasiiti kan Waaqayyo barbaada. Isa kana Kiristoos kan kadhate. Akkeedhe Yohaannis ergaa isa jalqabaa lakkoofsa tokko keetti. Akka inni ifa keessa jiru nu ifa keessa yoo deddeebine ni walii keenya wajjin tokkummaa qabna jedhe. Agartaniittu? Eessa? Akka inni ifa keessa jiru nu ifa keessa yoo deddeebine walii keenya wajjin tokkummaa qabna. Maal immoo godha tokkummaan kun immoo jedhaa dhiigi ilma isaa Yesuus immoo cubbuu hundumaatti nu qulleessa jedha. Argitaniittu? Eessatti qulleessa beektu cubbuu hundumaatti dhiigi sun tokkummaa isa ifa keessa jiru.
isa dadhabee isa kufe cubbutti yeroo nuyi jaalalaan dhugaadhaan hafuuraan yeroo nuyi itti dhiyaannu waa'ee isa dadhabee labsuu odeessuu tun ta'in dhugaadhaaf jaalalaan yeroo nuyi itti dhiyaanne jabaadhu dhiigni Kiristoos cubbuu hundumaatti qulleessuuf dhangala'eera jabaadhu dhiigni isaa si qulleessa cubbuu dhiigni Kiristoos qulleessuu hin dandeenye hin jiru cubbuu hundumaatti qulleessa jedhamee caafameera hin qulloofta isa dadhabdetti hin jabaatta ayyaanni Waaqayyoo si baay'ata hafuurri Waaqayyoo si baay'ata yeroo nu waliin jennu ana yeroo sin akkanaan jettan ayyaana Waaqayyoo kana keetti yeroo ol jajjabeessinu humni Waaqayyoo hin mul'ata tokkummaa akkasiitiin Waaqayyoo isa kana barbaada tokkummaa biraan inni Kiristoos kadhate tokkummaa eebbi Waaqayyoo tokkummaa ayyaanni Waaqayyoo keessatti dhangala'uudha maaliif lafa tokkummaan jiru mee eebba guddaatu jira lafa tokkummaan jiru mee nagaa guddaatu jira isa kana faarsaa 133 hundumti keessan akka beektanii ilaa obboloonni waliin jiraachuun attam gaariidha jedhe Daawit attam gaariidha eebbi hin dabarre iddoo sanatti abboomameera jedhaan Waaqayyo tokkummaa kanatti nu jabeessu mee ameen tokkummaa kanatti nu jabeessu namni dadhabaadha beektu miti anis dadhabaa isinis dadhabbii mataa keessanii qabdu tokkummaa kana kan nu jabeessuu danda'u yookiin immoo hafuura kanatti kan nu jabeessu garuu dubbii Waaqayyoo ayyaana isa hundumaa danda'u ayyaana Waaqayyooti ayyaanni kun jabeessee jireenya keenya irratti haa baay'atu gara xumuraattan fida eegaa 30 lallabeera naan arga inni sadaffaan inni gooftaan kadhateef jireenya qulqulluudhaaf tokkummaa qabu kanaani ulfina Waaqayyoo jiraachuu Waaqayyoo akka mul'isaniif argitanii jireenya dubbii Waaqayyoon qulqullaa'e tokkummaa hafuura Waaqayyootiif dubbii Waaqayyootiin walitti hidhate kun yommuu waldaa kiristaanaa keessa jiru yommuu tokkummaa qulqullootaa gidduutti argamuu qulqullootaa keessatti mul'atu Waaqayyotu ulfinaan mul'ata Waaqayyotu humna guddaa sanaan mul'ata tokkummaa qabaachuun keenya fiizikaalii irra kan darbe spiritually yommuu ta'u tokkummaadhaan jiraachuun keenya argamuu iddoo tokkootti isarra caalee argamuu hafuura qulqulluu keessatti yeroo ta'u humni hojjechuu Waaqayyoo iddoo sanatti mul'ata jechuudha humna Waaqayyootu mul'ata argamuu Waaqayyootu mul'ata Waaqayyoo iddoo sanatti ofiisaatii mul'ata akka jedhe lakkoofsa 23 irratti Yesuus ani isaan keessaa ati na keessa jiraachuu keetiin isaan raawwatanii tokko haa ta'ani biyyi lafaa ati akka na ergi biyyi lafaa ati na erguu kee akkuma na jaallattes isaan immoo isaan jaallachuu kee habbeekan jedhe argitaniittu wal keessa Waaqayyoo jireenya keenya keessa gaafa jiraatu utuu nu hin dubbatin ulfinni Waaqayyoo mul'ata nuyi jireenyuma keenya kanaa dura dubbadheera baay'ee dubbachuun barbaadu nuyi jireenyuma keenya jiraan gaafa nuyi tokkummaa Waaqayyoo wajjin qabnu jaalala obsaan ol danda'u walii dhiisuun ol kabajuun walii wajjin jiraannu hafuura qulqulluu isa qulqulluu ta'eef jireenya keenya gaafa nuyi bannu Waaqayyo utuu nuyi dubbii isaa hin dubbatin utuu nuyi waa'ee isaa iyyuu lallabin jireenya keenya irraa lallabama jireenya keenya irraa lallabama isa kanatu nuyi dhiphannee waan gidirfamnee mataati cabnee goonu tun ta'in nuumti kun Waaqayyoof jiraachuu keenyaan nama jireenya isaa keessatti Waaqayyo isa jiraataa kana yeroo hundumaa hamma jiraatu kana keessatti mul'isuudhaan deddeebi'u
utuma wanti dhiifamuu hin danda'amne tokko jiru dhiisuu yeroo jiru. Utuma wanti jabaa fakkaatu tokkotu jiru Waaqayyoof jedhanii duukaa deemuun sun yommuu sun mul'atu Iyesuus Kiristoos lallabama jechaadha. Bartooti isaa koo baay'ee lallabanii miti. Hojii ergamootaa keessatti yeroo Phaawulos faa deemanii akkasumatti Kiristoos isaanirraa lallabama. Utuma isaan deemanii fayyinni ta'a. Dubbii xiqqoo isaan dubbataniin lubbuun baay'een dubbata. Jireenyumti kiristiyaana maqaamti kiristiyaana jedhu koo lallabuu isaanii caalaa jireenya isaan jiraataniin kiristiyaana jarri kun duukaa buutu Kiristoos jedhan. Kiristoos Yesuus jireenya keenya keessatti akkasitti haa mul'atu. Namni tokkollee Waaqayyoon takka hin agarre yoo wal jaallanne Waaqayyo nu keessaan hin jiraata. Jaalalli inni ittiin nu jaallatus nu keessatti fiixaan ba'uu isaatiin hin mul'ata jedheeti Yohaannis ergaa isaa jalqabaa keessatti dabalee dubbata. Maaliini? Tokkummaaf jaalalaan. Tokkummaaf jaalalli kun araarri Waaqayyoo kadhannaan Kiristoos Yesuus qulqulleessuun Waaqayyoo dhiigni Kiristoos cubbuu hundumaatti qulleessu jabeessee mana isaa keessa nu adaabu. Egaa tokkummaa biraan karaa ittiin nuyi Waaqayyoo ittiin jiraannu ittiin mul'ifnu akka maslaasniin jedhe isa akka warra Qorontos godhan sanatu hin ta'in har'a nuuf garuu waldaan kiristiyaanaa irbaata qulqulluu dhiigaaf foon Kiristoos isattiin inni nuuf dhaabe kana gochuu keessaniin duukaa buutuu koo ta'uu keessan. Kana gochuu keessaniin gochaan isiniif fannoo irratti raawwadhe ittiin mul'iftu jedhe dhiiga Kiristoosiif foon Kiristoositti dhiyaachuudhaaf tokkummaa qulqullootaa kana mul'isuudhaaf jireenya tokkummaa Kiristoosiin qabnu kana mul'isuudhaaf yeroo nu itti dhiyaannudha. Isa kana immoo obboloota koo jabina keenyaan beekumsa keenyaan utuu hin ta'in tokkoffaa dubbii qajeelaa isa nama qulleessu barachuudhaan dhiigaa foon Kiristoos dhoksaan ni qabu hubachuu keenyaan barannee hubachuu keenyaan dhiigaa foon Kiristoos Yesuus waan inni nuuf godhe waan inni nuuf raawwatu jireenya amantii keenyatti beekuudhaan cubbuudhaaf yakka dadhaboota waan taaneef nama waan taaneef cubbuu yakka balleessaa gooneef fuula Waaqayyoo duratti qalbii keenya guutuu laphee keenya guutuu yaada keenya guutuu qalbii jijjiirrachuudhaan akkuma sila dubbifanne dhiigni Kiristoos cubbuu hundumaatti nama qulleessa akkuma jedhame na qulleessi gooftaa jennee fuula isaa duratti dhiyaachuudhaan araara gochuudhaan isa gaddine obbolummaa yookiis immoo tokkummaa kiristiyaanummaa isatti itti dadhabne obboleessa obboleettii gaddisiifneef qalbii jijjiirrachuudhaan fagoo jiraatu dhiyoo jiraatu nama kana hiikeera dhugaadhaan garaa keessaa qalbii guutuudhaan yaada guutuudhaan nama kana hiikeera yaa Waaqayyo hiiki naa dhiisi nama natti gaddeef dhiiseera na qulleessi jennee fuula gooftaa duratti yeroof dhiyeessinu qulloofne dhiiga qulqulluu kanatti foon qulqulluu kanatti cubbuu hundumaatti nu qulleessuuf dhangaleetti garaa guutuudhaan gammadaa oolmaa Kiristoos nuuf ooleef waaqeffachaa galateeffachaa jajachaa dhiyaachuudhaaf ayyaana isaa keessa taanee fuula isaa duratti dhiyaanna. Waaqayyo ayyaana kanatti nu jabeessu. Hafuurri Waaqayyo nu wajjin haa ta'u. Dubbiin Waaqayyo nu haa qulleessu. Kiristoos bara baraan jireenya